Muda, nama bersiswa kejuta, karena sebuah bulan ini kan ini ciptaanmu, mengira macam itu pun nak atau pula proses dibilang sedih ciptaan ini juga ada, darah putih, anarra berada. Karena jadi cuma dicuda, kan nama bersiswa, kan nama kursu, waktu tahu sekarang. Nama meci, karena waktu aku menuame, bersifata, berkata. Kenapa waktu itu konstantin hidupnya terbangun bersiswa, ini sekarang dia masalah kacau. Dengan materi dikenya atas jalan. Amma itu dapat kesemutan darawat itu tidak biar. Materi itu dan ni, hari itu biar rawat ini lalu, darawat itu tidak biar kami urusan. Dengan rajin ini kanan lupa saya, gara ada garaj jirat cuci akademi biar ni. Namu tawamu sanit, mutis biar rakanat, akamiti garawat ayat debi wakadan deni, dan dinit garawat ayat debi dan da animal, wakayu bofkan kenya karakamin jalati, garaga piti debi garawat ayat debi kanin dan deni, dan din pura, karago bofkan kenya Yesus Kristus cinu jalati kisah toko gabila, karena garawat ayat debi udah Karawat ayat ini jalan tertoko, balikin nabi se, bukan nabi se, hendak ofitin wame, baduken wame berbanding, Kristiani toko, abdi jere nyamade, abdi badi sasa beratuan kami, gapilu dah terjadi. Karena muci, tadi jerenya kenyan, wakayu rafagan ni jerat berjenya, jale geraknya, aku nanti jiran nuf, wakayu garu, gapilu dah tergerasati wame. Karena jale geraknya jiran, gaba jiran, garawa kayu tidak cuma gaba. Wakayu tidak cuma bimo, margu cukamna. Dengan samuna gapi jirannya kenya micane, garawa kayu tidak bu, tapi kenya kumpulnya kane, garawa kayu tidak bu akadan nela. Dengan bukan kumpulun tahu sisa kumanubatu. Garawa kayu tiada, ini sini tiada, setanan norma manjera, setanan norma, senirati, fagat aja. Karena dan ini tinggal kayu tiada, dan ini tinggal kayu narbetu unamu dan denyu, dan tiga pintu sabare, derenya kenya ares tukang, garawa kayu tiada juga. Wakayu aku maduran bukan ni, derenya gapi dan kabar kata kenya jamit. Adam baru sawan berbanne wakayu gabila tebi sabode adam ini debi sabasi akas manus akan dibanne dia dah pakai akan dibanne wakayu luar jetu garasa akan dianu berbare jetu setan ni akan dimorminu setan akan dimormu dan dinu dari kabar rati ogumanu berbaju sajetu ogumanu tidetana jala bawdandin ogumanu tidina setana jala miliku tindandin inni jal qaba garawa kayo tidiyatu dandi sawru dofuda garenya afuratif charraquda biya da fakana kessa wontoni waqayo rana mafagisan wan baye tujar garu dandeti ogumai ni jal qaba waqayon sodatu akate waqayon kanini sodatu dandenu garu dandi sarra jirachuudhaan karaatti waaqayyoon quunnamnu laphee qulqulluudhaan waaqayyootti dhiyaachuudhaan egaan macaafa fakkeenyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 7 yoo ilaalle Solomoon maal jedha jalqabni ogummaa waaqayyoon sodaachuudha erga jedhee booddee Daawit immoo ilma isaa Solomooniin gaafa gorsu yookaanis gaafa barsiisu Daawit kota waaqayyoon sodaachuun isin barsiisaa jedha Daawit kota waaqayyoon sodaachuun isin barsiisaa jedha ilmi Daawit Solomoon immoo jalqabni ogummaa maalirra jedha waaqayyoon sodaachuudha jedha amma nuti kan inni waaqayyoon sodaachuu dandeenyu ogummaa caalu argachuuf dursinee waaqayyoon sodaachuu yoo barree waaqayyoon sodaachuuf immoo dursinee jireenya keenya samuna gabbiitiin miidhachuutu nurraa eegamu jechuudha. Kanaaf saba waaqayyoo
namoonni jireenya gaabbii keessa jiraatan sodaa waaqayyoo akka qabanidha sirraati. Namoonni jireenya gaabbii keessa jiraatan sodaa waaqayyoo akka qabanidha. Jireenya hafuuraa keessaa baanee yeroo jiraannu waan baay'ee irraanfachuu dandeenya. Kaleessa dheengadda yeroo jireenya gaabbii keessa jirruu fi gaafa jireenya gaabbii keessaa baanu waaqayyoo irraa fagaachaa deemna jechuudha. Sodaa waaqayyoo dhabaa deemna jechuudha. Ituma jedhu gara cubbuutti cubbuudhaan doomineetaa cubbuudhaan dhaalamaa deemna jechuudha. Kanaaf numti hundumti keenya kaleessa dheengadda maal fakkaanna? Gara gaabbiitti erga dhufne gara abboota keenya erga dhufne immoo wanti nuti itti qaanofnu hin jiru, wanti nuti dhabne hin jiru. Kaleessa dheengaddatuun jalqabaa kee jireenya koo kanarra ture, sodaa waaqayyoon ture, jireenya gaabbii keessa jiraachaa ture. Akkam jennee lafi nuti itti gaabbii nu jiraachuu danda'a jechuudha. Maaliif har'as kaleessa tajaajilaa kan turre harreessa jira. Gara kana kan nuuf fide waaqayyoodha. Kaleessa waaqayyoo wajjin mana isaa keessatti guddannee har'a garuu yeroo nuti jireenya kana keessaa baanu jira. Egaan sagaleen waaqayyoo maal jedha? Irra caalaa nuti jireenya keenyaan jireenya fooniif akka dhamaanu garuu warroonni galmeen isaanii samii irra ta'e hojii samii irraa yaadu jedha. Warroonni galmeen isaanii lafarra ta'e hojii maalii yaadu jedha? Hojii maalii yaadu faallaasaa? Hojii foonii yaadu jechuudha. Warroonni galmeen isaanii samii irra ta'e hojii samii irraa yaadu. Hojii lubbuu isaanii yaadu. Yeroo hundaa kan isaan yaadanii hojii hafuuraati jechuudha. Hojii hafuuraa yaadu. Garuu warroonni jireenya isaanii yaada isaanii foon lafarra godhan immoo hojii lafarraa hojii foonii yaadu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee fudhannee yoo ilaalle jireenyi yaannu baay'inaan hojii foon keenyaati jechuudha. Hojiin foon keenyaa kun immoo kan daanga'edha. Kan boriif gadaanuuf ta'u miti. Biyya lafaa kanarraa silaa darbuun keenya nuuf. Amaatiin keenya kun garuu kan galgalaanuuf ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namoota galmee isaanii samii irra godhatanii yeroo hundaa hojii lubbuu isaanii yaadan waaqayyo hunda keenya namaa taasisu. Egaan abbaan keenya qulqulluu Phaawulos ergaa isaa gara Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Namni hafuuraa hojii fooniitti xiyyeeffachuurraa firii hafuuraa argamsiisuuf carraaqaa jedha. Namni hafuuraa hojii fooniitti xiyyeeffachuurraa hojii maaliif carraaqa? Hojii hafuuraa calaqqisiisuu irratti. Kana jechuun hojiin hafuuraa sun maal fa'i? Jaalala, obsa qabaachuu, firii hafuuraa waaqayyoon gammachiisuudha. Bara keenya waaqayyoof hojjechuudhaan laphee guutuudhaan waaqayyoon tajaajiluudha jechuudha. Jaalala qabaachuu, obsa qabaachuu, jireenya gaabbii keessa jiraachuudha jechuudha. Kanaaf Phaawulos asirratti gaafa dubbatu xiyyeeffannaan keenya hojii hafuuraa yoo ta'e yeroo hundaa hojii hafuuraa irratti jechuudha. Egaan hojii foonii nuti hojjennu sin barbaachisu jechuu koo miti. Hojii hafuuraa kana kan nu kenne eenyudha? Waaqayyoodha miti. Hojii hafuuraa keenya, hojii foonii keenya maddiitti garuu waaqayyoon dagachuu hin qabnu. Waaqayyoon dagachuu hin qabnu. Kanaaf yeroo hundumaa nuti bara itti waaqayyoon nu barbaadu jira. Bara itti biyyi lafaa nu barbaadus jira. Keessattuu umurii keenya kana yoo ilaalle waaqayyoos nu barbaada. Umurii keenya kanatti biyyi lafaas nu barbaada. Kana irratti garuu waaqayyo cimsee wanti nu gorsu tokko jira. Bara dulluma keenyaa miti. Bara nuti waa hojjechuu dandeenyu dadhabnutti miti. Fakkeenyaaf kitaaba lallabaa macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti gaafa laallu waggaa ati anatti hin tolu jettee jettu waggaa ati anatti hin tolu jettu otoo hin dhufin uumaa kee yaadadhu jedha. Kana jechuun bara nuti itti waaqayyoon tajaajiluu dandeenyu, bara itti waaqayyoon nu barbaadu, umuriin keenya gaafa inni nutti toluu dhiisu jira. Yeroo kana humna keenyaan hojjechuu dandeenya. Garuu bara dargaggummaa keenya kanatti yeroo itti waaqayyoon nu barbaadu, waaqayyo asirratti maal jedha sagalee isaa irratti? Bara kanatti uumaa kee yaadadhu. Bara waggaan itti toluu dhiisu miti.
tarii namoonni waggaan keenya 60-70 gaafa ta'u hojii hafuuraaf hojii tajaajilaaf hojii tajaajilee waaqayyoon gammachiisnu hojjechuu dhiisuu dandeenya. Waaqayyos kana beekaaf xiyyeeffannoo taargeetiidhaan irra kaa'u maal nuun jedha bara itti umuriin sitti hin tolle utuu hin dhufin dura uumaa kee yaadadhu. Kanaaf bara kanatti bara nuti uumaa keenya yaadachuu dandeenyu amma jechuudha. Yeroo itti waaqayyo nu barbaadu, yeroo itti waaqayyo firii gaarii nurraa argatu, akka isa tajaajiluuf itti nu abdatu, itti nu waammatu yeroo kana ta'u asirraati hubanna jechuudha. Egaan hundi keenya gara keenyatti deebinee gaafa of ilaallu yeroo hundaa gaabbii galuudhaaf gaafa waamamu gaafa carraa akkasii argannu haala mijataa barbaanna hundumti keenya. Xiyyeeffannaan keenya jireenya foonii hojii foonii qofa yoo ta'e haala mijataa barbaanna. Yeroon kun garuu yeroo nuti itti barbaadannee gara gaabbiitti deebinu. Har'a anaaf isin duwwaa miti. Hiriyoonni keenya baay'eenis jiru jechuudha. Garuu baay'een keenya haalli yoo nuun mijanne rakkoo adda addaa sababa adda addaa himuudhaan gara booddeetti deebi'aa jirra. Garuu firii lubbuu keenya argachuuf immoo maal gochuutu nurraa eegama? Haala mijataa barbaaduu hin qabnu. Haala mijataa barbaaduu hin qabnu. Maaliif?